osoon bashannanaa deemu gammachuu saahiba kiyyaan wal garre kammachuu akkam wal jaalanne isa dubbisu eegale simachuu akkam nagaa keeti saahiba kiyya yaamichuu nagaa kooti atoo nagaa qabda jedhee eegale naan dubbachuu jaalalti kan fireendi qofaa miti akkamitti dadhabdee naaf hubachuu walii qabaadha bar jaalalti hunda hammachuu hiriyaaf hiriyaan wal jaalannaan gamalachuu mi'a hiriyummaa waliin dhandhamachuu yeroo amma jaalalti afaan baaftee eegalte dubbachuu jaalalli ofii malee kan hiriyaan hafe faarfachuu singilummaaf dabilummaa deebisanii wal gaafachuu kuyyoomaa fi eegalama kan hiriyummaa simachuu magaalaan jaalalaa bar hedduu nama beekutti nagadachuu jaalalti qabeenya caalu addaan naaf baafachuu akkatti naaf qabattu qabda abaarachuu jaalalti waajjira qabdi kan itti himachuu waajjirri hedduudha kamitti barbaadde himachuu waajjirri guddaan jaalalaa gola onneeti kan keessa dhokeeffachuu manni murtii jaalalaa sammuudha kan yakka qorachuu xiqqumaan irraa siiftuu kan yeroo nan geessu hunda dubbachuu du'aa naaf godha yeroo biraa akka wal garruudha ammachuu